Kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kana immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Ayilata labataadha YouTube Elitu Tekraa. Gaan daawwattoota koo guyyaa irraa kana immoo saaqoo yookiin immoo unboxingiidhaan walitti deebinee jirra. Guyyaa irraa kana kaartoonii kana banee isin agarsiisa. Kaartooniin kana keessa kan jirus gaa YouTuberoota kan taataniif baay'ee isin gargaara. Amma dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Egaan guyyaa irraa kana wantan qabadee dhufee wantoota kana lamaanidha. Kunis tokko kanadha, tokko immoo kanadha. Lamaan isaa kun YouTuberoota kan taataniif isin fayyada. Kanaafan isiniif qopheessee maaltu kaartoonii kana keessa jira kan jedhu immoo waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti kaartoonii ishee xiqqoo irraa akaanuu kaartoonii ishee xiqqoo hin bannaa. Bannaa just pilaasterii sarara baasnu. Oh! Akkuma argitanii kana keessa kan jiru kanadha. Akkuma argitan iddoo kanaati waan itti irra jira. Maayini speakeridha. Maayini sound recorderidha jechuudha. Kanaaf amma isheen kuni akkuma argitanii sound recorderidha. Isheen kuni keessa jirti. Kan biraan akkamitti akkasiin itti fayyadamuu qabdan immoo kun iddoo kanarratti isiniif taa'ee jira jechuudha. Kana dubbisuu dandeessu sirriitti gaafachuu. Zan mee ni ilaalla bannee wanta ni fakkaatu jechuudha. Oh, amazing. Shi akkuma argitanii kana fakkaata. Kunooti jechuudha. Kana akka garaa keessanitti moobaayilii keessanitti galchitanii kaameraa keessanitti galchitanii kana immoo iddoo kanarra keessanii fayyadamuudhaaf wanta amazing taatedha jechuudha. Speakeriin ishee jechuudha. Iddoo kanarratti akkuma argitanii kompiitaraaf hin gargaara, taabileetiif, kompiitaraaf, moobaayiliidhaaf akkasumallee kaameraadhaaf illee isin gargaara jechuudha. Wantiin kuni ammumaatti na hordofuun dagatiina. Kan biraan immoo iddoo kanaatti akka argitanii wanti kunis dabalataan duukaa dhufteetti I think kompiitaratti yoo kompiitaraati of waraabuu barbaadan ishee kana kun moobaayiliitti galaa jechuudha. Kun yoo toora 4 ta'e kan moobaayiliidha jechuudha. Yoo toora 3 duwwaa ta'e immoo kompiitarattidha qofa hojjetaa jechuudha. Kompiitara isaa ta'ee kompiitara ta'ee kompiitara warra malee testiin amma isa kan moobaayilii kana duwwaa fudhatu isa kana cheeggochuun sirra jiraata. Yoo kompiitara keessan qaawwa lama qaba ta'e dirqama spliitii ta'eera waan ta'eef isa abbaa sadii kana fudhataa jechuudha. Yoo garuu kompiitarri keessan tokko duwwaa fudhata ta'e erfoonii tokko duwwaa iddee erfoonitti gashan zan abbaa afurii kana qofa fudhataa jechuudha. Kana cheeggochuun sirra jiraata. Yoo barbaadan yoo kompiitarri keessan sadii ta'e isa kanarratti sakkaatanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kana fakkaata iddoo kanaati akkuma argitanii kun iddoo kanarrattidha kan inni qabatu. Akkasitti gootanii sirratti jechuudha. Akkasitti. Gootuu kana moobaayilii keessan irratti yookiin immoo kaameraa keessan irratti kan isin galchitan jechuudha. Yoo isheen kun irraa badde immoo isheen kun yoo irraa badde kanallee duukaa dhufe jechuudha. Ekstraan isiniif laatameera. Isa kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Dhugaa isa gaddaa ta'u? Akkasuma? Waraabnee mooti? Waraabeeroo? Maalidha? Alukoo? Kanaafi mee amma cheek goonaa ilaallu jechuudha. Amma isin kan isin dhaggeeffataa jirtanii moobaayilii korraadha jechuudha. Moobaayilii irraati. Amma immoo mee gara maayikiroofoonii ishee kana haaraa kanatti dabarsan isinitti agarsiisa jechuudha. Itti gashamee mucaa. Eshi amma akka argitanii kaameraa isaa gaafa cheeggoonu kunoo bifa kanaatiin jechuudha. Amma yeroo ammaa kana kanarraatidha kan inni waraabaa jiru. Saawundiin isaa kiliirii akkam akka ta'e akkamitti akka kwaalitii qabu haala kanaatiin ilaaluu dandeessu. Zan kana fudhatanii iddoo kanadha jechuudha kan isin kaa'atanii. Kana waan garaa keessanii vloogii keessan waan barsiistan waan baratan gochuu dandeessu jechuudha. Istiidiyoodhaaf hin gargaara. Warra TV qabdaniif illee baay'ee isin gargaara kuni. Akkasumallee gatiinsaa gatii salphaa waan ta'eef bitattanii itti fayyadamtanii kaameraa keessanii YouTube keessaniif baay'ee isin gargaara jechuudha. Oduu odeessuu dandeessu vloogingii garaagaraa tiitoriyaalii garaagaraa warra laattaniif illee egaa baay'ee isin gargaara jechuudha. Mee amma sagalee koo amma dhagaa jirtan kana akkuma irra jiru kanatti immoo gaafa irraa baasnu maal akka fakkaatu ilaala. Amma akkamidha sagaleen isaa isa silaarraati isa ammaa gaafa ilaaltanii tokko miti jechuudha sagaleen isaa jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin gaa ilaaluu hin dandeessu isiniin jedha jechuudha. Zan erga kana finneetii isa lammaffaatti dabarraa jechuudha. Saaquu isa lammaffaa keenyatti dabarraa jechuudha. Zan saaquu isa lammaffaa keenya hin banna.
maal akka ta'e walumaan ilaallaa jechuudha. Eshi maal jettanii yaaddusti? Utuu viidiyoo kana hin ilaalin dura wanta sirraati wanta as keessa jiru wanta mul'isu waan hin qabneef as keessa kan jiru kuni maalidha jettanii yaaddusti akka yaada keessaniitti jechuudha. Akka yaada keessaniitti mee dafaati komentii keessatti barreessaa. Viidiyocha pause godhaatii komentii keessatti barreessaa. As keessa wanti jiru maalidha jettanii yaaddu. Barreessitanii waan deebitaniif galatoomaa. Oh, amazing dha. Little bit this. Eshi. GTMO. Tripod. What a tripod jettanii komentii barreessitan argattanii jirtu. Ayyee najraadha. Akkuma argitan kunooti tripod jechuudha. Tripodidha. Eshi. Akkasitti natti fakkaata. Tripodiin kun akkasitti dhaabataa. Eshi. Akkasitti banama jechuudha. Jiru nata mere. Eshi. Oh. Akkasitti banta jechuudha. This is amazing. Akkasitti kan akkasitti cufta jechuudha. Wow. Amma kan dheerataa laala asiitti amma asiitti yaada. Amma kana jechuudha. Almost waan ni godha. Ammas kana caalaa yaa'uu danda'a si oli. Ishee kanaatii laaffistanii midhaan akkas yaastu. Wow. Lafaa kee normalisti. Lafaa kee yaada amma kana ol darbeera jechuudha. Hojjaa koo almost gaira. Then kan biraan kanaaf kunoo kana fakkaataa kan akka garaa keessaniitti iddoo kanaati ol kaasuu gadi buusuu dandeessu. Kan biraan kan duukaa dhufee iddoo kanarraa moobaayilii keessan irratti hidhattu kaameraan dhiqatitaa asirratti hidhamuu danda'a jechuudha. Irratti kaameraa keessan hidhachuu dandeessu. Fakkeenyaafi kanaafi amma kaameraa iddoo kanarratti hidhachuu hin dandeessu jechuudha. Iddoo kanarratti kaameraan keessanii akkasuma naannoon qabaa. Akkasitti naannestanii gashitu yoo barbaadan jechuudha. Yoo immoo xaaxaa kanan dhaqottanii irraa baastanii itti gashuu dandeessu. Kana kanatti irra kaa'attu jechuudha. Kaameraa kanatti irra isiniif taa'uu danda'a. Yoo barbaadan ishee kanarraati baastanii akkasitti. Then akkasitti gootanii iddoo kanatti wanta sibiila wayiif keessaa qaba ishee kan akkasitti naannestanii irratti hidhachuu dandeessu jechuudha. Kun akkanatti jechuudha. Then erga hidhattanii fixxaniitii fiddanii keessa galchuu dandeessu jechuudha. Kun kanatti irra isiniif ta'a akka kanatti fataa gootanii kaameraa keessan irra kaa'attanii waraabbachuu hin dandeessu jechuudha. Kaameraan magaraa keessanii ta'uu danda'a. Irratti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kan biraan faayidaan isa kanaallee kan biraaf illee fayyaduu hin danda'a jechuudha. Kan biraan immoo faayidaan isaa moobaayiliidhaaf isin gargaara. Moobaayiliidhaaf immoo gaafa gargaaramtan kunoo kan duukaa dhufe jira. Kaartoon isaa waan isaa qodaa isaa wajjin kan dhufe. Zan ishee kanarraa baastu. Jechuudha. Kana booda kunoo akkasitti dhufaa kun duukaa dhufaa zan ishee kana fuutanii iddoo irratti jechuudha. Kan isin qabsiistan akkasitti. Qabsiistanii akkas godhatanii erga godhatanii booda akkasitti erga gootaniiti zan fidanii iddoo kanatti keessa jechuudha kana. Kunooti. Zan akkas gootanii asii ol baastu. Moobaayiliin keessan as gidduu isiniif galaa jechuudha. Fataa gootanii waraabuu dandeessu jechuudha kana fayyadamtanii. Kanaaf meeshaan kun isin barbaachisaa warra yuutuubarii taatanii fi meeshaan kun baay'ee isin gargaara. Kanaaf haala kanaatiin kana isinitti agarsiiseera jechuudha. Baay'ee galatoomaa naaf jiraadha. Amma qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.